Aya Studio. Lata kanayyaga diinagee talagumaga beekumsa kallamii sooru rabbi siyaa milkeessu boru yaalata kanayyaga diinagee talagumaga beekumsa kallamii sooru rabbi siyaa milkeessu boru waloo keenya jabaa lata kanayyaga Kenya bar Obaru Oromot Waidu Ede Kenya bar Luti Sunda Jalalata Chachifane Kenya bar Akambane Kitaba Osumbitane Kenya bar Arti Kenya Waluk Jede Ada Kenya Wasuk Jede Kanduro Rusu Pede Abani Nufati Gade Unfibne Ratamayeyo Nuchimsa Limilakayo Limilakayo Gennani Bakomuta Senator Batakomone Gadi Okana Jingi Ture Lutega Servana Bangi go to Mujenan I Bangi Rabrana Lehangi Ramiti Yada Dola Shuru Yada Dola Apa antai nyaragura Ya dadula usururu ya dadula sukara kentubura Usururu ya dadula gade malin nyaragura Ya dadula usururu ya dadula sukara kentubura Ya da gade shirikan ke kabame ho ya roriftu maafin barre maafin kanne god wara besa maafin lanne jarrin dudullon to kare warri gade jarri kale warri ke gobdu muka balan kamne asham ararte gujiran nuga darale obarsif na yonum barre asham Beremon arki Asli sani Yerodar be Ashmani rati ade taiba ya arge tayar de taibani otoa artist ditbani serbani kabiti serbu nani ade taiba no tagasisani no yam tu senagisisu jaman Sabab tu lega macimna karoro jina garsim Mida mature durani Rakku malam maltuman Si cinta waka kalesa Dugaf kapsof na malesa Amano jina garsisu Anin tau gadin jisu Samni ko dirre jisu Oromia ko biyagari Sumamna wati garmani Amri ujangabi Kokomo wana beutagi sadi me le tas gum ngili pana ligam sa malazna dur akar rakan orunte dur oromon nega tai yoronin wadima swangari swan undum tu bedar badema Manjira turani yero akar rakanati oromo kasar terati ini to adu kareti kene indo ko moshi jode marka bolate onnum to wambar bari ko sen oromo ga fi malika batur manjira ina fatte ma ala akaja adu mal kaba somni oromo yo weli gale finchile lole maluma
Diina saamo'ee gaafa tokko ofii isaan bulee jenna. Yeroo sana akkammaa kana akka adda Tayyibaa fa'aa dhaabatanii walaloo mannutti anis akka baay'ee na ajaa'ibsiifadhee ture. Akka irraa kana ture yeroo sana jennaan maal ta'a yoo mirga isaan buleennaa? Maal godhanii gadi jennee dhuuma bullaa warroon darbaa maaliif lollaa akkuma jaraatiitti bulla yeroo sana. Gadi jedhanii buluun gaarii. Jennaani qeerroon Oromoo maal jedhanii? Ministeerri gabaabdu nuti qeerroo Oromooti gadi jechuun barbaannu. Jennaan haalli kun deemaa dhufee gara itti gaafa galu alaawaa dhaggeeffata hundumtuu feesbuukii fayyadama waan ta'eef. Feesbuukii ilaallee mee maal jedha ijoollee? Jawaar jawaar. Feesbuukii seenee mee maal jedha ijoollee? Jawaar jawaar. Jennaan deebi'ee inni moo deebi'ee sana moo? Nushee daangaa Oromoolitu. Rejettee morma ishee guutu. Jennaan nasiiti dubbiin kun cimaa dhufee ammas qabsoon Oromoo dhugaan Oromoo waamame kun immoo hayyoota gara ifaatti baasaa dhufee jennaan warri tokko aangoo gadhiisnanii iyyata galchata. Naan mana gadhiisaa bakka jennaan ati taatu beenumee kan si jaalu targame ati taatu beenumee kan si jaalu targame. Eenyu targame jennaan deebitee biyyii fi kabajamoo godhamaa magarsaa. Jennaan amma qeerroo wal ta'ee maal turte? Akkas jedhutti kee. Sirbi jijjiirama. Kana Gabuu bubbulee qabsoo firbuu dhagalee yartuu yaadoon guggubin yaadoon guggubin yaadoon guggubin yaa adii tiyyahoo gooftee tiksaa tiyyahoo araartiiloo tolgalee qabi akaan olgalee. Mooticha kooyya sanyii waaqoof taaddasaa mooticha kooyya sanyii lammaa magarsaa waaqni waggaa dhibbattis nama dabarsaa waaqni waggaa tokkottis nama dabarsaa obsaa sodaayyoo banaa roorroo hangisaa obsaa sodaayyoo banaa roorroo hangisaa qabsoo haqaaf ejjennoo qofaaf fallisaa. Ero saba akana roro hangisa omirata hangisa rubi pini anororomia ainatu sotun masa komomia doktera di barakelo gale hatulla kisin cita mamale hatulla kisin cita mamale asa kamirata cita jennani. Ergasii immoo takkeetu beeka. Isaanis hin geerarratti ba'anii jirtu. Akka Hacaaluutti narraan bakka. Gaafa Hacaaluun galma miliineemitti sirba buuse. Ani akkasii hafuura cimaa akkasii qaban seenee daqiiqaa 11 guutuu iyyaan turedha. Ergan galee gaafa ilaalu daqiiqaa 11 guutuu iyyaan ture jechuudha malee naa kenna. Hacaaluu caalaa naa fayyada. Daqiiqaa 11 guutuu jechuudha cimaa jechuudha. Kanaaf isaan immoo gaafa sana afaan Oromoo dhagaan amma afaan Oromoos barreessanii jiru. Akkam jedhanii sirban isaanis akka keenyatti geeraruuf jechuudha akka Hacaaluutti. Saamnee barree hangayoonaa nyaanni barree hangayoonaa amma qeerroon jabaatee faladamne akkam goonaa. Kambaan kiisiis tullannees karaa sochoofnu dhabne qabnallee biliyoonaa. Qabnallee biliyoonaa. Reebnee hanga dandeenyu. Saamnee hanga dandeenyu hiinee hanga dandeenyu ajjeefne hanga dandeenyu xiqqaas dararre guddaa qeerroo dadhabne malee. Dandeenyu xiqqaas dararre guddaa qeerroo dadhabne malee. Qeerroo dadhabne malee. Ciisa dhabne galgala wuskii baragee jirra. Amma yoo deebinee farsoo fambaashaa kanatti mee akkam taanee barra. Annaaf sobaan bubbuluuf abiyyiitu bookisa.
Sobaafannaan bubbuluuf lammaanis nu doorsisaa qeerroonis nu doorsisaa qeerrootu nu doorsisaa qeerrootu nu doorsa biyya alaatti baduuf biyya alaatti baduuf jawaartu nu doorsisaa biyya alaatti baduuf echaarriin nu deebisaa Biyya keessa bubbuluuf qeerroonis nu doorsisaa ni bookkisaa fala dhabne akkam goonaa fala dhabne akkam goonaa fala dhabne akkam goonaa Keessaan obbo Baqqalaa keessaan Dookter Baqqalaa keessaan Dookter Mararaa keessaan obbo Baqqalaa gurmeessaa ayyaanoo jira. Bosonattis deebi'uuf achis jajjabee jira. Ciisa gabree jira. Laftu luucitee jira. Laftu luucitee jira. Bollatti. Nuti kan barbaannu saba dhugaa jaallatu saba walqixxummaa fi saba tokkummaa jaallatu saba ergaa tokko qabna kabajaaf turuu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Karaa deemaa jirra. Gara Jimmaa utuu deemaa jirru garuu kabajaaf jaalala guddaa obboleessa keenya hiriyaa keenya lataa kanaaf qabnuu fi aga sa'aatii kanaa turre amma achi deemnaa karaan nagaa isiniif haa ta'u jedha. Abbootiin garaa jiru. Nuufachaa magaala kana nu eebbisa. Ifaadhaa isin jaallannaa isin jaalladha. Aya Studio.